lamaan hin dhaga'u harki isaa immoo cabaa. Amma Waaqayyo akka hiiku eenyutu amana? Maal ta'ee cabe? Kottu meeqaa dhuti? Dafika maaloo isa kanan kana dheedheenam. Roti Galadias Krojeni Mandos Ludana Agadus Sati Pregladi Kadu kot Fidi mai kita bicesan Apa? Maal jedhe ogees? Deddeebanii deddeebi'an. Maal ta'e jedhe inni buqqee gocha. Inca beedhani. Gurri isaa lamaan immoo dhaga'u. Waaqayyo amma akka hiiku eenyutu amana? Mee jedhe gaa gurba. Prodiglarias. Hey! Karababo Hey! Furgu. Amen. Omna liga oli challa masadi. Ya binali Yesus ye. Kini sojiar ka Waaqayyo tan hojjetaara amma nama miti. As deebisa sammuu keessa. As deebisa. Inni kun sammuu namaa ol gara. Cabe moo buqqee? Inca beede. Jindira raakuf. Amma akka inni fayyu naman ture harkisaa lamaanu. Eenyu kanaman? Inni naman tuuse. Lama sadi humna dhiiga walichaati. Boba. Yes. Amen. 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 Amin jenaya. Gurri kun waggaa meeqata? Waggaa meeqata tilmaaman? Meeqata ergaa argite? Waggaa 20 ta'a. Gurri lachuun nagahu. Yaa abbaa. Amen. Ana miti ilma keessa jabaafannoo irratti ilaala. Ansila yoo maa gochuu hin danda'u. An nama fooniiti wallaalaa. Cubbamaadha. Harki kee gaafa dhufe nama hiika. Harki kee gaafa dhufe duudaa bana. Harki kee gaafa dhufe naafa diriirsa. Abanamuka. Abanamuka. Ulfinni kee biyya kanarratti akka mul'atu godhi ati ofiike. Dirree kanarratti ulfinni kee akka mul'atu godhi ofiike. Kootu gadi bu'ii jedhu ofiike. Tola maqaa bobaas. Tabikas. Amin je. Amin. Amin.
እስቲ ጮህ ኢየሱስ ያድናል በሉ። ጨበራይን ፈየ ሙሪ ዳይዳኒ ኤርገም ቤኬ ወጋዲክ ተመዱዳዳ ሄድ ilmi waaqayyo ini ke agurra ke afora baneera argan qabdu ati maalla lalta fidan tachachi inno jetairu abba koda inno jetairu waqa kera harra ila karatu fame baneera kama baneera amen 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 lama sadi tani afur shan ja torba sadi tani toko namni foori caqabu qof kuleela amen arki sa cabani sa kanabiti fayya mon fayyi fayya mon fayyi kuno cabani sa tamamera cabani sa tamamera dudani sa gaera amma durra ke mirga katti kabadu arra kaase adu salpina mana kerra odu boy chasirra daera odu boy chafa isa duma odu talia akola masan Goftaan sina eebbisu lubbuun haaraa yoo jiraate lubbuu haaraa yoo jiraate duubatti hafa lamaaniin hin dhaga'u olee dabadatu gurra lamaaniin hin dhaga'u harki isaa immoo cabaa amma waaqayyo akka hiiku eenyutu amana maal ta'ee cabe kottu meeqaa dhuti dafika malo isa kanan kada enam roti galadias krojeni mandos ludana agatus sati pregladi kadu kot tedi mai gitu kitesan abat malte odes Dede banis dede. malte ini bukai moncan inca bedani guri salamanu mon nagaw waqayo makai ku eju tamana me jari ka gurba prodiglarias
Amen, 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 amen. Omna liga oli challa masadi. Ya dinali Yesus ya. Ini sojiar kau akan yuatan ujian mana mamiti. Asli bisa semua kisah. Asli bisa. Ini ku semua nama olga. Cabe mon bukai. Inca bede. Jindira rakuf. Amma kau ini fayuna man tuh real kisah lamanu. Ini kanaman. Ini man tuh sih. Lama sadi umna liga oleh chati. Para boba. Yes. Amen. 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 Amin janaya. Gurri kun wagame kata. Wagame kata filmaman. Me kata air gatar gitu. Wagadi zaman ta. Gurri la chunna kau. Ya apa? Amin. Ana mi tilma kesa jawafan nurratila. Ansila yo mago chundanda. Annama foni ti wallala. Chuppamada. Arki ke gaafa dhufe nama hiika. Arki ke gaafa dhufe duudaa bana. Arki ke gaafa dhufe naafa diriirsa. Abanamuka. Abanamuka. Ulfinni ke biyya kanarratti akka mul'atu godhi ati ofiike. Mereka ratu sini ke kamu lalu gadi ofike, kotu gadi beliau jadi ofike. Tolong apa bos? Tarikas. Amin je. Amin. Amin.
እስቲ ጮህ ኢየሱስ ያድናል በሉ። ጨበራይን ፈየ ሙሪ ዳይዳኒ ኤርገም ቤኬ ወጋዲክ ተመዱዳ ዳይድ ኢልሚ ዋቀዮይኒ ከ አጉረከ አፎራ በኔራ አርገን ቀብዱት ይማላል አልታ ፊደር ተከቺ ኢኖጀ ታይሩ አባ ኮዳ ኢኖጀ ታይሩ ዋቀ ከራ አራ አራ ኢላ ከራ ጩፈሜ በኔራ ከማ በኔራ አሜን 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 Tekun, lama, sadi, tani, afur, shan, ja, torba, sadin, tani, toko. Namni foori caqabu qof kuleela. Amen. Arti sa cabani sa kanabiti. Fayya mon fayyi. Fayya mon fayyi. Kuno cabani sa tamamera. Cabani sa tamamera dudani sa gaera. Amma durra ke mirga katti kabadu. Arra kaase adu salpina mana kerra. Odu mo ichasirra daera. Odu mo ichafa. Isa duma odu talia. Akola masa. Akola masa. Ile gala pagunda. Gooftaan sina eebbisu lubbuun haaraa yoo jiraatu lubbuu haaraa yoo jiraate duubatti hafa. Hin deemina hojii abbaa keessan ilaaltu wajjumaan laaltu hin ta'u? Okay. Mallaan jedhe jedhe. Insan ufte mallaan jedhe jedhe. Asumaan dhufee iddoo gurraadhaa. Maalirraan kufe? Bajaajii nama kiyyannaa kufe. Maal si ta'e ree'oo geessi laale? Kun cabeen buqqee naan jedhe. Hin gaddaa? Gaafa jimaata. Iddoo namaa ittee dhufte immoo? Maal ittee dhufte as? Baaqnaan obboleetti kiyyaa wajjin naan keessa dhaqee utoo waldaa sana dhaqnee jiraannee naan jette egaa achi oltee. Waldaa sana maaltu jira lae? Nama fayyisaa nama baay'eetti fayyee naan jedhe. Eenyuun nama fayyisu? Deemi kan duwwaan kadhadha ati sarara hidhaa keerra hiika. Bajaajila birrii meeqa kaffalte ogeessaaf?
Kayaan kaffale kuma sadii. Taya se. Kuma sadii meeqa siin jedhe? Kuma afurii fi dhibba shan. Kuma afurii dhibba shanii? Humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Hordofi dhiiga Yesuus Kiristoos. Sharababoo babababababas. Hordof. Kaas keessa. Bilis kat sigari. Sharababoo babas. Sharabaadina. Katut. Nailah, terus sekali. Nalarin dulu Fatih. Kabar dulu susunan ini buka. Bisa kan? Video suruh buka. Enak, akan. Enak ada. Oh lagi, surga. Ibita. Ela ibita. Hey, katamami. Nailah. Hey, arababu baba. Arababu baba. Hey. Aje. Sodati. Amin. Oga. Amin. What is Sodatin? What? Horgoviga. Lama saja. Kadem Sodati. Sodati. Asal datang. Ol fudi be. Mukajira hojan. Sodati. Fudol. Fudi aja cera. Aja kan. Mukajira irala. Mukajira. Kodakan. Akana godi. Hey. Maksudnya agama tuh. Sini kuma. Mak. Baik. Ela. Amin. Hey. Kodakan. Kan Sodati lah. Arkan kabin sekarang tu muka aja lah kabera. Ol fudu mo kore me. Fudu. Umna ika oli chanu tendai. Of tendai lama sadi. Naila ni dulu fatini. Of tendai. Godakan. Akal godi. Korban arau ferai ikut. An erai ikut. Korban arau ikut uga batu ini. Ini video bes. Yom cabde. Jafi turban sadia. Satu cabde. Keuman turun. Itu kamar kisah. Itu ada. Irakoti masika. Kate di bas. Ini baik. Kate di kotor rabas. Suta ini. Arara wakati namantu. Me warra arara wakayo tamantan. Nana mana warri jettan harka wakayo fayyisut mayo. Ini ka isyakit ulfuna warra mantan maka Yesus inati si kami ajajera. Kata na bobas. Umesa furake dupike ni boda. Garake mula
fujiko silala omna ko tumjuru silala sho kana fujiko silala mako omna ko tumjuru silala. Amen. Amma gab jadi tayo maan dubbatiin iti afaan qabadhuuti amma nan isitti dubbadhuuti ciccedi taa'e ajajeera arrabni keessaa qabuu hin danda'u cicce arraba kana qollofeera dim cicceen jedhe waa tokko haasa'uu hin dandeessu migarmino otoo asii amma afurri kunis waraannama walakkaa kana gidduu kana fuuldura kana afurri guddaa tokko laan taa'uu hin danda'u jaalattee bibbitee hin beeku kuma bukkee lafaan naagu eessaan dhufeetti Sariti. Huruf harka kana umna liiga Jesus huruf takko dirit nailalas asnala ijabani nalani huruf koy katko de to man godi nila akatites nalani jammo bana duti ebinto wakayo rababa sarababa nalali nalalas sekarang Yesus main aja ada malas. Gara ini pikir sih. Suratin. Lah kan gol. Ulfun. Kason. Umna sadu amai kason. Kas. Umna liga Yesus. Kas umna liga Yesus. Kas sole kas. Aja liga Yesus. Fuda sole, ila akakon, barakan, asikara gadi tela, ila karagon, barakan rasa di akala masayu. Wow, Yesus. Dalam. Barakan. Bilang saja dia. Mago cukup. Araba kana sa ka dupado na fana. Umna sa Diyo mo yata Yesus. Salpat pepa. Ibu tu sa fera. Dipo kana di petera. Mala kana ibu petera. Dire kana di petera. Dipo kana di petera. Kalian jangan main-main. Sabala gari bro. Dewani karifan yante. Amma yuga na bobata. Kita sividi. Mal bacar. Isakan. Mata deh cam. Caman na lay dong kuntala wadde de bung kuntala. Oke si masih jadi di sini.
Ogeessi si fayyera naan jedhe. Maal ta'e siin jedhe? Incabee naan jedhe kishuma cabee naan jedhe. Kishimii cabee? Birrii meeqa kaffalte? Birrii 6,000. 6,000? Amma immoo asitti immoo 8,000 barbaanna maal wayyare? Rakkoon qofa. Ogeessi fayyadametti shaf godhee 6,000 fudhate nuti immoo irraa eegnee 8 fudhate maal rakkina? Itti si deebisu moo fanniftee galte? Fanniseen gala. Dhaqi kaasii dhaqi kameera jecha. Ani kameera jecha ofii maayikii qabatutti kenna. Ii kameera jecha dhaqi fannisi. Ani kameera. Fanniseen gala. Fanniseen gala. Qabaatu ni taphatu. Kameera fanniseen gala. Ani kameera fanniseen gala. Ayyeefu. Bilisa vera, chi con la fayyera. Bilisa vera. Argaajo. Ol fuudhee. Rakkinni kan siide. Haalli kan siide. Qilleensi kan siide. Namni kan siide sirraa hiikeera. Muka kee sochoosin irraa hiikameera jedhu. Sochoosin irraa hiikameera. Booda sirraa hiikeera. Akkamitti waldaa kana barte? Waldaa achi dhaqii naan jedhan. Ati fudhattee maal gootara? Maal? Hiikamtee galtaa jedhaan gosi faana garuu naan jedhan. Wayyoo. Isa guddoota caalu eenyutu achi jira? Seerri Yesuus tarkaan fuudhi. Ibiddi wayyarrayyuu si tarki dhufee. Hiikamtee galteera dhuguma moo dhugaa miti ree? Dhuguma. Hiikamteere? Oduu gurbaa kootii kee qabatu caalaa galime. Chuba! Dan itti qabatamaa yoo dhuga? Godhi! Tora ke sabo nati jajara na mofa naranda isa nabe sana tora ke sabo nati jajara na mofa naranda nati jajara na nati jajara nati jajara nati jajara kala sugari isa nabe sana tora ke sabo nati jajara na mofa naranda isa nabe sana tora ke sabo nati jajara mofa nati jajara يوم كفتة. بس هذا الراد. هو ما هذا. بس هذا الراد كذي وجيتي دكتي قليل ملالني أما موري كذا هو جالا ماني راي كنيتي أسيتو لاير كان جريني نافذني بان. الراي كنيتي دا كدني. فلو استني. شيبان. أنك سناسي. كيازو. مالي في راناي كتري مان كو تسني أوكي ساسي. لا كيسان تو راي كني دكتي. ما في تري أسو. ينفعي لك. أفاي تو فيدري. أوكي سي تبري بيكا مرتلا. إبلا ما فهمت. أنتي بس أني فود. كيلو فين رامي جرا. نمبيكا بابا نمبيكا. مالو رفته. نوكا. مالي أبى ترفته. مالي أبى ترفته. ماكينة ني أوغادي مسودانية. ما أرم ورك كيم فيا قلتي تي فارفته بيتا. Sodatin kamal ni, elang asitin diri kami lah. Akan nabi cisi nukum satu sinukum so, ni she. Nabi cisi nukum satu nabi ti. Amma sinukum nabi ti re. Nama nukum wasit. Amma farfat ta. She. Soda. Arkai kalau food amma mo. La fayi te galta. Anu gaman wa ante si bita. All food isri. Elang an puskudi si bita. All food. Baba. Lama sa di chop. Elang. All food isa sa. Sa sinukum all food. Am fayi re. Sirit. All food. Alfut, ilah akan kau disodar.
amma kon ere sin amma mo sigade akana mo gachu beta mega no disibe ko wan mo rar ko me ila kago embe ka to wa jiga ni guru bana ka dera इतनी खाओ सीता मेरा अन्य जाना तुम्हें साँझ को मेरा बानो जिंगल वेला आसान योग तो देखा नहीं सा अब बाबा बाजू ना दे सुताली कुंडूरा Minano kapitan nyati. Nakabat. Nakabat. Anak kami. Seret. Ayo budiko. Nabos itu. Jalan. Tolong. Bayi tu. Bocah orang kana mah manti kamu tiye mah. Kamu fast food ni. Afura dua, nafsu gadai nafus, nafsu gadai. Tidak iya kita yang rasadi, tolong lah rasadi. Maracu dah, Yesus dah kan. Enyat, kapten, enyat. Afura buta. Mana kapten, mana cukapten. Ata afura malik ach. Meka sin. Wakka meka. Amma kana kitte wajju mandirtu. Nelali dupan. Nalali. Afurri jira. Setana meka. Wakka sagali tikabti. Jirega shirati malo jetatu. Arre nusuka bere. Amma kase je. Samushi. Nagashi. Gadifne. Gara la fonan dia mai. Amma ya gudda yero shadi yiti duba la fadade tokko la masadi. Tokko. La meta isata David. Sadi isata jargami. Isata mala fadade. Kesa. Tege tinggal nagana ta. Nabi Yesus. Enyat. Malik kam. Afura Malik ach. Meka ni toje tam. Berri meka. Margo chura. Marsini got. Yo fura tani ba dugiya meka tafe. Uya meka tafe. Yo suka ber.
Yesus Kristus. Iya di Yesus. Jangan tekan caka. Kontes. Lafane ke safudi. Ciao. Kami kas. Sering. Digum. Jamar guys. Mana kanyu? Nagashi kanyu. Balik kap. Balik kap. Balik kap. Iya budaya rosa di hidup. Balik kap. Tok. Balik kap. Aja sudah lama kapta. Balik kap. Balik kap. Balik kap. Warata kababa. Amma mim. Kuma shani ni pasal dia sih. Arka kasih apa? Formalite. Kasih. Situ fe barbade. Rifesa mata kutte. Akashin barashin mulon karata. Afuran pajam kamicha. Situs. Ha? Kana beridam. Malah kau kena tagal sisi David. Apa dulu tagal sisi? Kami nak tagal sisi. Ya. Isi. Toko. Kamera nak tagal sisi. Malah kau kena tagal sisi. Kamera. Lama. Ya udah. Lama ya. Isang tanu. Malah kau kesatan. Isang tanu. Ada apa tu? Saya jajaran apa dulu tagal sisi. Malah kau kesah kamera. Afuran di pajam jatuh ni je. Malah kau ke kamera. Ah. Harga ajar tu. Lala. Ini kamberau. Sakana. Lupa dulu fan. Ya. Sudah selesai. Lala harga itu. Meletakkan harga itu. Hingga tidak lebih wakai wasal bisa aja. Warna sagale lupa sudah dia sawa kayu kaya rajana. Darare lataan jedhama na dhufsariiti gubbaarraayi mucaan kun jalaa dhukkubsatee tananii fudhadhee dhufee gaafa inni asitti fudhadhee too dhufu mucaan koo asirratti baasee too'ii hoggaa garbichi waaqayyoo naa kadhatu mucaan kun fayyee tanan bilisa naa ba'ee tanan ana dhukkudaa dhufee utaalaa naa galee waaqa naa galateeffadhaan. Luka kokotteessetu mana jalaa luka gaafsanaa asirratti qabaniitu ollaa baasan. Erga dhibame hammam tureera? Innoo bubbuleera. Bubbuleetuma amma isarraa gaasirratti bilisa naa ba'ee galee ergasii kunoo fayyaasaa jira olii gadi utaalee too deema mucaan koo. Kadhatamee hiimuu hammamitti fayya mucaan kun? Kadhatamee gaafasuma naa fayyaasaa galee. Gaafasuma fayyee too galee kadhatamee too'ii ergasii xiqqoo ishii dhiifama waaqayyoos asii gaafa fudhee too galuu na jalaasii galee tanan aduu jimaataa fideedhunaa sanbata fideedhanii sanbata isaa gubbaa irratti immoo mucaa koo samakiinaan ajjeese na jala baddalamee tanan bubbulee too dhufee waaqayyo turte namaaniif jedhu rakkinarra bu'ee tanan ture waaqayyo naa galateeffadha ammas. Saneen yoo sarara dhuftee lafa kanatti immoo isin kadhatamee maaltu isin ibsan? Asuma Tolasaa Dabalaan jedhama jalduma kana. Dhuga baay'isaa lamaan qabaa yoo hir'unnaa kenname lachuu nan ba'a. Isa lubbuu na oolchee isa dura dubbadha. Haati manaa koo ciniinsifattee bakka ciniinsuun irra turee mana yaalaa fuudhee deeme. Warri ishii booda dhufee numadaa nama lamatu da'ee irra oolee amma halkan keessaa isaa torba immoo ta'u bakka gara lubbuutti du'uumaaf kaate bakka. Maaloo yeesoo irratti naa bilbilii ani du'eera. Maaloo naan jette jennaan sa'aatii torba ta'e amma maal jedhee tana nuukan saalentii irra kaawwatee jilbiifadheetu mana akkumatti sii kadhadha malee silkii kana naan kaasu hin jedheen achumaanan silkii isaa siin qabu namatti bilbilee silkii isaa fudhadhee tanan tokkichoo bilbiluuf naa kaase yaa waaqayyo galanni si haa ga'u naa kaase tanan maal taate naan akkatti haadha manaa kootu ciniinsifataa da'umsa dadhabdee sagantaa du'aarra geesse maaloo gooftaa koo wali si dawwaleedha jedhee tanan himmaa guuseetti kadhadha amma siifan kadhadhaan booyilii dhiisi bishaan ol qabe bishaan si bira daanaan jedhe mataa ishii duran jira akkaataa ofitti qabee tanan jira bishaanuma sana ol qabe achi harka ishii garaarraa kaawwattuudhe
bishaan san qammasiisinaan jedhe irratti naa kadhate. Bishaan sanitti qammasiisuufi dooktor wayyaa dooktarii naa waamettee hoggasuma da'umsi tokkottuma da'umsi bakka. Hoggasuma daqiiqaa tokkotti odoo amma oodaan turinanii guyyaa tokkoof halkan tokko irra oole xumuruudhaaf xiqquma isatti bishaan san qammamnaan hoggasuma dhiyeessee waaqa naa galateeffadhaa. Gama oolmaa waaqayyoo naa oole guddaadha dhugaa waaqati. Anshii kanuma ankees immoo nan dubbadhaa waa waaqayyoo naa godhe. Asuma nakaase Yoosef obboleessi kiyya kuni waa'ee abjuutii namni cuubeedhaanii waraannamtee halkan abjuudhanii ka'ee koottuyidhaan ka'ee dhufe naaf kadhatee ergasii naaf ta'ee asii galee tanan dubartii wayii mucoo dubaraatii abjuudhaan natti dhufte gaafuma sanii naa kadhatee jiru. Tisheertiin kee kuni maafi xuraa'ee shamishiin kee xuraa'ee jira maafi miicannee naan jetti jennaan yaadumaan jedheen achuma laga bu'iitii miicadhu yookaan as kennisiifan miicannaan jette lakki anu nan miicadhaan jedheen erga diddee bu'iitii laga bu'iitii miicadhu naan jette saamunaan qabuun jedheen siin bita'itti lakki naan bitii anu nan miicadhaan jedheen beenu kan agaansiif haa ta'u beenu erga diddeettee nan qajeelee ergasii abjuu keenyatti hin dhufnee nagaa foon jira inni naa ture narraa badee waaqayyo na galateef. Lafa kanatti immoo isinii kadhatamee waaqayyo maal isiniif godhu? Ganduma katamaa irra hin dhufee gooftaa maqaan isaa eebbisa. Mucaa biyya kanatti uumuun dubbatu afaan isaa rafeetuma galgal mara beekama miidhame. Itti kana waggaa jaalfaansa. Hin dubbatu waan tokko hin dubbatu waldaan keenya waldaa tokkoffaadha achuma deemnaa garuu dhaqan keetis geessanii. Humaa fayyinni isaan jiru. Mee waldaa Yoosefitti geessanii jedhan. Ani illee dhaga'eera inni kophaasaa ka'ee dhufu. Homtuu bira hin jiru. Gaafa ka'ee dhufu namni bira hin jiru jedhanii natti odeessinaan an gaafatti kan ka'ee too jiru dhufe. Asitti gaafa inni dhufu akkanatti jedhee isaanitti illee raajii Yoosef lafaa isaanitti bishaan naqanii kadhatanii fi asirratti nuyyuu asirratti lafaa ta'ee gammadee. Amma eegasii axxaarraachuu dadhabee malee hin dubbata. Axxaarraachuu dadhabee innumti naafaa axxaarraa gooftan jedheetu mana ka'ee dhufu galata isaati. Yesuusiif achi gurraan dhaga'u ture gaafas immoo kadhata. Afaan hin dubbatu gurraan hin dhagaa bakka dubbate yommuu himatu. Amma erga kadhatamee jijjiiramni jira jechuudha. Erga simma amma jijjiiramni jira. Erga gaafa sitti dhufee kadhatameeti. Eessa deemaa turtan? Eshi birrii meeqa baasan immoo mana yaalaa deemtanii? Baay'een hin beekamu. Meeqa taa'amee tilmaaman? Amma waggaa jaha kana keessatti makiinaan deemuu fuudhu. Baay'eedha. Asitti immoo birree finneettan. Makiinaan deemuu gurguramee dhumee. Makiinaa isatu qaba ture? Makiinaa isa isuma yaaluudhaaf gurgurtan? Makiinaa isheen sun isuma. Leenji qaraanii isa mana keenyaatu nagaa keenyaatu nagaa. Galateeffadhaa mee jaljedhaa gooftaa. Isti ililcha sebeetu. Isa kiingee hiikee fiingeetti deebisuun galata dabalaayee. Nadiga Yesuusi ishii. Amiin. Yeroo biraa immoo konkolaataa isaa wajjin goottaa dhugaa ba'a. Amiin. Maqaa Yesuus. Gaafa Arranti sana kamu sani malu alas madu kubana kadata jedhee raajiidhaani kana qabataniitu manaa kadhatanii bakka nan fayyi. Nagaa dhuga baatti biraa fidaa koottaa. Waa. Deemuu keessarraa dhuftanii lafa kanatti immoo isinii kadhatamee maaltu isiniif ta'e? Obboleessa kootu dhukkubsate. Sagalee keessan dabalaa. Obboleessi koo dhukkubsate sun ani omaayyuu bakka hin ba'a jedhee too'ii yaadne baay'ee tokko rifadhe. Achumaan ani footoo isaa kana fidee too'ii dhufee asitti kadhatameef. Asitti haalli ittiin kadhatamu kunis obboleessi koo kun hin ba'a natti fakkaanne dhugaa waaqatiif yoo ta'e waaqni garuu hidhaa namaa hiika. Galanni isaaf haa ta'u.
amma ganani kayeto ibaka amma fudhadhee galee tana yaa waaqayyo reeffatu karaadha natti dhufaa jedheen baay'ee tokkoon gachi. Obboleessi koo kun hin bahu ani hamma si reeffatu ijoollee daandiirraa natti dhufaa jedheen baay'ee tokko gaddee tana Kiristoos jedhe keessi koo hin madaa'e fuulli koo hin geeddarame. Ollaan safuu jedhee achi marrana amma ka'e onatti dubbanne waaqayyoon ba'uun jedhee achi marraa Yoosef xumuruudhaaf gisee ka'u namni cannaqamtee jirtu riifeer jedhanii too'ii obboleessi firri kasi jalaa dhukkubsatu jedhee achumaanan kaadhee dhufe giseen kaadhee dhufu na boodas namni dhufne na duras namni dhufne nan gammade dhugaadha yeroo sanatti waanuma akkuma kanatti irraa konkolaataa natti fakkaate dhugaadha galata waaqayyoo. Nadiesa sabni waaqayyo. Tani dipatani lubu bakari biftani abdan waaqayyo galata Yeesa waaqayyo. Antin taane jiru mucaa kana biratti antin taane jiru dhugaadha yoo ta'e waaqayyo hin hojjeta. Hojiif ka'eera biyya jalduu irratti galanni isaa haa ta'u Amen. Obboleessa koo lakkindoo fayyeera wal jedhee utaa'ee afaan isaa dubbate naan jedhan. Torban sadiif afaan isaa kun hin dubbatu midhaan hin nyaatu. Akkuma kanatti sim jedhee too'ii ciisa malee. Amma achumarraani amma gaafa naannaa fayyee yoom dhufaree hin dhufa bakka iftaan dhufa naan jedhanii amma kanaan gammachuudhaan guutamee otoo ija kootiin isan argin baay'ee tokkoon gammade. Gaafa nani gammachuudhaan guutamee too'ii deebisee isaa dawwalu inni natti dubbate galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Yesuusiif galata dhiyeessaa. Mucaa kana immoo waaqayyo dhala keenya hojjetu in amanna hundi keenya iyyuu. Yoo jilbeeffattanii kadhachuu dadhabdan yaa waaqayyo mucaa sana gargaari jedha. Yesuus Kiristoos Yoosef gargaari jedha. Waaqayyo in gargaara. Amen. Sagalee xiqqaa guddaarraa in gargaara. Humna xiqqaa guddaarraa waaqayyo hojjeta garaa lallabbeedha waan ta'eef isa gargaara. Waaqayyo ammayyuu dacha dabalee isaa gargaara. Amen. Sagalee isaa hojii hojjeta. Humna qaba. Bishaan mana kana bishaan garuu ittiinis inni qanna waan adda addaa hin goona mana keenyatti inni iddoo kana gatii qaba. Waaqayyo gatiitti godheera. Baay'ee kunuuna bukkee jira. Isiniif kadhatamee galtanii amma miti dhageessanii fayyuusa. Yeroo dhuma sana maala boqonnaa qabareen yeroo dhuma sana hin dawwalee. Yesuusiif galata dhiyeessaa isa yeroo gabaabduu Kanaan duras guddaadha waan ta'eef aniyyuu ba'aa waggaa 9 mana kanatti buufadhe inni hirkisee maxxansee mana kanatti na hambisee iyyuu isa kanadha. Namni gaafa na bira darbee too'ii garagaree na ilaalu sagalee mucaa kanarraa na fayye. Ammayyuu waaqayyo sagalee isaarraan hidhaa hiikee du'aa kaasa. Amma humni guddaan inni hibidda baatu. Samii kana tarsaasee jilba isaarratti sagalee isaarratti isaaf haa dabalamu. Ishima waaqayyo maal isiniif godhe? Ani maqaan koo Magartuun jedhama. Asumaani waaqeffadhaa bakka hojiitiin dandana jira iddoon fi wallaggadha. Yeroo baay'ee ergaan dhufees asuma waaqeffadhaa garaattan baadhan ture. Achi itoo mana hojii hojjedhu cinaatti guyyaa 3 defunoodhaan qabame. Defunoon irra bulee facaasaan irra olee roobin irra olee amma kanatti manni badhaa. Achi silkii isaanii fudhadheetanii isaanitti dawwaladhee siisteri foto kun bira jirti kennaaf dawwaltee akkasatti hidhaan nuuf kadhadhaatti. Achi booda bishaanii yoo si bira jiraatee ol fuudhii irratti kadhadhaati ergasii booda obaasii jedhan. Achi bishaanicha fuutee isheen irratti kadhatamee nama baastee nan dhugee ammayyuu narra tureera. Guyyaa roobii sana galgala yaa waaqayyo akka beektu na godhi baqaa jechuun abbaan koo haati koo na bira hin jiranii abbaa manaa koos na bira hin jiru sayyuu koo wajjin nan gala ani qofaa koodha ati duwwaan iyya koo naaf dhaga'i akka beektutti na fali jedheetan bishaan sana fudhadheetan dhugeetan nan deeme tun sana dura facaasaa buufata ooletan galee gadameessi kee hin banamne ijaa ta'ee fi siyaana hin deessooti naan jedhanii isa booda nan gale baqa mana koo xereetan nan gale bishaanicha roobii sana dhugeetan
galgala sana fuudhanii ibsaala deemanii dhugeetan akka beetutti na fuyyaa waaqayyo namni na bira jiru nama naaf birmatu nama garaa sanaaf hin qabu jedheetan deeme isa booda nan deeme achi halkan sana dhiphachaa bulee kamsi sa'aatii 5 walakkaatti nagaa nan hiikame. Galataan yoo ta'e dhaabbadheen dhugaa siibaan jedhee waaqayyo kana hunduma isaa keessatti isa gadameessi keetuun banamne akkanatti deessu sanaa jedhan waaqayyo nagaa kootti na hiikee galata kaasu guutuu na baachisee kanaaf waaqayyo na galateeffadha. Guyyaa sadii dhiphachaa ture guyyaa afurtitti irraa hiikamee jechuudha. Dhuga ba'umsi qonni lammaffaan immoo anas akkuma dura dubbadhee dhaloonni koo wallagga hojii nan addana dhufe jedheera. Asii iddoon itti heerume addanumadha. Maatiitti beeksifannaa kan deeme jedhee kan torbanii kamsa dheengaddaa nan deeme asii 12 isa kaanu sa'aatii tokkotti achi geenye makiinarraa buune saboodaan nagaa gammachuutiin mana maatii koo dhaqa jedheetan mana maatii koo beeksifannaa achii kana booda duratti nageenyi hin jiru natti fakkaataan nageenyi quba qabeen beeku achi nun karaa dheeraa deemee dhannee reefuma mana banannee akkana ol gallu qaamni nun hin beekne dhufee akkatti mana nutti banatee akkatti meeshaa nurra naqe isarra meeshaa 3 kaanii narra 2 kaanii sana duukaa deemurra tokko kaanii meeshaa ja'a akkatti wal faana nurra qabanii garatti galagaluu dhabne achi kana booda qaamaan beekamneedha mana keessaa akkatti fudhatan achi waan godhu wallaale ol gaafan ka'u rukutanii lafatti ganna deebisan siistariin koos narra gaafa dhuftu isheetti meeshaa dinqaanii diriirsan sabooda yaa waaqayyo yoo dhugumaan iyyuu kanaaf dhageessa ani nagaa mana kana keessaa yoo hin biyya sanatti yoo adeeme iddoo asaa keessa dhaabadhee dhugaa sii baate achi sanaa booda ani achittan kufee abbaa manaa gosa wajjin deeme sana harka isaa dudduubatti hidhanii mana karaa ala nutti qaraqaranii akkatti meeshaa morma isaa armadhanii fuudhanii deemu. Yaa waaqayyo biyya ormaa keessa kaleessa dheengadda dhufee beeku reefu har'a biyya kana dhufe isa dhannee gadi teenya nama duukaan mana banatanii ol seenanii homaa asiin qalmamne reefuma dhannee gadi teenya sabooda harka isaa dudduubatti cabsanii hidhanii fuudhanii ba'an maaloo yaa waaqayyo maamnaa afarsiis siistarii gosa namoo muka qabeetiin naanii jitti ishee gubbisa ishee keessaa hafuurri ba'uudhaaf jedha isa immoo morma namarraa kukkuutuu gadi baana. Maaltu ta'e isa booddee maaltu ta'e waaqayyo maal godhe immoo? Isa booda garaa maatiin lafa ciisee yaa waaqayyo lubbuun nama harka isaaniitti galee hin ba'a malee hin deebi'u jedhan yoo mati dhugumaan ija konnaa agarsiiste ani fuula badhee dhugaa sii ba'a yaa waaqayyo seef keessaan gortee hojjettu maaloo iyyee konaaf dhaga'i waa'ee koof jedhee seenaan gadheen kun maal gammeessifamu obboleettii koos lubbuu ishee dhabeen isa ta'u biyya ormaa sanatti hin deebi'amu biyya kanatti nama jedhee waaqayyo kanatti harka koo gara kanatti qabee kadhadheetan yerusichuma kadhadhee harkarra kaayatan yaa waaqasa keessaan gortee hojjettu maaloo na dhaga'i du'aayyuu kaasee beektoo isaan booda isaa harkan tokko bira bushanii guyyaa guutuu isa qorachaa oolanii harkan isaa of gidduu bushanii ajjeesuuf utuba jedhanii ani numan kadhadha amma kanatti garumaan kon danda'e hin dubbadhu lafa kan galadheen dubbadha innis naguma harka isaatii bahee galee birii nurraa fudhatan moobaalii nurraa fudhatan malee innis nagaa galee lubbuun obboleettii kodduu baraaramte anis du'arraa nafe kanaaf adara saba waaqayyo akkasitti tolatti waaqayyo. Amaayyuutti nama dhaqqabu leenca qaraaniyooti ammayyuu dabalee galata galchuun. Ishee abbaa isaa dhuftanii galanni waaqayyo teessoo isaa irra taa'u. Akkana si qaba. Fuulduratti. Ani biyya kana hin beekus. Mucaan kun akka kana hojjetu hin beekus wallaan isa baay'ee hin beeku. Amma dubartiin qophaa'ee yookaan jirti yookaan hin jirtu karaa ta'etti mana hospitaalaa quufan deema. Amma daandii ta'etti makiinaa keessatti Yeerakuuf deemtaa naan jaltuu nagaan jenmaa goota hospitaala naqamana yaalaa jiru. Jennaan waraqata harkaa qabdaa qaban. Mee odoo mana yaalaa naqin waraqata san fudhadhuuti waggaa Yoosef jedhamu. Yeessa inni goota isaan beeku kunoo karaa mana tamaarii gadi gorii keessatti. Amma mashin jette sanii mana hospitaala naqne gasaggasee qabee dhufe gaafa nama gaafa hin beekne maaloo nama akkana hin beekne eessatti eegu kunoo callaanqoo achitti walloo wayii jira inni kunoo walgayii wayii jira achitti nageessan maal deebuu maldirakii waan ta'e ijaaraa jiru konfiraansiidha inni ka'een akkanuma naan jedhe laakii kanaa miti maali
inni utuu irraa kun sinaarra hojjetamaa jira lakkii kanaa miti guyyaa sadii achi oolee jimaata achi oolee qadaanii achi oolee sanbata achi oolee hojjaa turaa galee hojjaa lamaan mana yaalaa dhaqeen mana yaalaatti deebi'een iyyaafadhee daandii naanna'ee zooree yookaan bees gahu ama dubartii wayitii mucaa wayii dallaa wayii gaafee bakka kana bira darbee hin beeku jiru ijoolleen akkanatti kun olaani mana raabee cufamaa kan agartaa isuma jimaata malee argatu ishi jimaanni of fakkaata tolee dhangaa hidho gale asuma naannoo tureetaan gaafa jimaataa ka'ee dhufee waggaan dhufu warri waraqata mana yaalaa qabda filadhaa anga yoo duran isheedhaan filadhee gaafan fidadhu maal siin Riiferii qabdu ture. qaba eessa itti agarsiisa. Of danda'anii namni gadhiisee ofii isaaniis keessa fiigan namni sanbata ganama gaafa kadhatamu argita. Guyyaa lakki sanbata dubartii osoo leeraa dhuftee teessa ganam. Sanbata ganam. Eedura isa lamaaf of danda'an. Mee ammayyuu galata guddaa Yesuus isa guddaadha. Amma gaafa jedhu gaafa haja zingeen jennaan garaa bakka fakkaatanii asii fuudhanii hambootti na erganii. Hamboo keenyaan billaa hundumaa maqasii hunda guurratanii natti yaa'anii isaan natti yaa'anii lakki ani garaa koon bakka fakkaatu. Fayyaa koo duunaa wayyaa jedhee fidee qabe. Na ciibsanii waan gaatu baay'ee na ciibsanii diriirsanii na ciibsanii na gargasanii immoo ani lubbuu kiyya fayyaa duunaa wayyaa malee bakka fakkaatu. Ama namnaan kun ammayyuu jira laala.